Finfinneen bakka birooti muramtee dub jettee asin dhufne namoota alaa dhufan yookaan bakka birooti dhufanii wajjin asuma turte handhuura Oromiyaa. Bakka duriitti deebina warri jedhanis bakki durii kun isa kam kan jedhu isaanumatu gaaffii kana deebisuun nurra itti jira. Waa hunda referendumatti hin geessan. Fakkeenyaaf heera biyya alaabaa biyya tokko jedhameetoo muufiidhaan yookaan hinaaffaadhaan gara qawweetti deemuun kuni furmaata hin fidu kana booda. Democracy dhugaa dubbachuudhaan biratti theoretically gara philosophiitiin absoluteidha bulchiinsa uummataatiif kan jedhu sun amma haga ammaatti relatively bareedaadha jetta malee absoluteidha jechuun hin danda'amu jechuudha. Innaa warri hafee mirga majority kabajuudhaan yoo kan hin bulle ta'e democracy'n argamuu hin danda'u. Itoophiyaa keessatti democracy'n akkanaa kun hin turre. Amma egaa Dr. Abiy aangootti dhufee shaakaluu irratti jalqabamee jira. Hir'inoonni as dhiisitii Ameerikaa keessa hin jira jechuudha. Garuu eega majoritiin vote godhe booda sochiin dimokiraasii hundinuu yeroo qaba. Na bulchiinsa sana fudhattee hojiitti bobba'uu dandeessa malee gara birootii miti. Egaa kuni konseptii dimokiraasiiti. Isa kanarratti immoo olaantummaan seeraa maal inni? Paartiileen hundinuu karaa nagaa filatanii yoo kan hin deemne ta'e aangootti dhufuudhaaf qawwee filannaan diigumsaa fi farra dimokiraasii waan isaan godhuuf mootummaan olaantummaa seeraa hojiirra oolchuu danda'a. Amma Ameerikaatti yoo fudhatte heerri hundaa oli jedhama. Seerris hundaa oli. Heerri dhugaadha maal seerri heerarraa madda. Konstitushiniin biyyaa olaantummaa qaba. Sana cabseetoo dimokiraasiidha jechuu kan danda'u paartiin tokko hin jiru. Hundinuu saniif itti gaafatama qabu jechuudha. Kanaaf biyya Itoophiyaa keessatti immoo shaakalli waan kanaa akka murtiitti irratti walii gallee dimokiraasii tarkaanfachiidha karaa nagaa qofaan hojjenna kan jedhu suni wal makaadhaan fakkaata gama kiyyaan. Amma yaadamni Itoophiyaa keessatti aayidiyaatu wal dhawa yookaan clash godha yookaan collide godha. Isa kana yaada akkamiitu wal mormaa jira jettee na gaafachuu dandeessa biyya kana keessatti amma akka fuulduratti waan nu tarkaanfachiisu maal fa'i wal dhabbiin amma walitti bu'iinsa fide kun yaadota akkamiiti jenneetoo yoo laallu ani ijoollummaa kiyyarraa yaada sadittiin rakkataa ba'e yaadni sadeen kun tokko federalizimii amma dimokiraatawaa ta'e kanatti deemuudhaan rakkoo hin furra. Sadaffaan Itoophiyaa kan jedhamtu tuni impaayera turtee ammas akkasii kana innaan kophaatti baanee mootummaa ofii ijaarrachuudhaan warri jedhanis hin jiru jechuudha. Kan sadaffaa bakka duriitti deebina warri jedhanis hin jiru. Bakki durii kun isa kam kan jedhuuf isaanumatu gaaffii kana deebisuun nurra itti jira. Garuu sabni hundinuu waan tokko eega dabre booda duubatti deebi'uu akka hin dandeenye immoo seenaan waan murteessee fi rakkooleen seenessa kanarratti wal caccaqu yookaan immoo wal mormu Itoophiyaa keessa yaada sadeen kana. Akka kiyyatti yaada sadeen kana qawweedhaan furra kan jedheetoo itti bobba'een jira. Garuu qawween immoo furmaata hin fidu jedhee konkuluud godheen jira gama kiyya. Qawween otoo hin taane yaadni sadeen uummata biratti heera fi seera biyya kanaa kabajuudhaan dhiyaate yoo uummanni biyya kanaa sagaleedhaan murteesse yookaan bifa referendamaa kan barbaachisu gaaffii referendamaa murtaa'u hin jira. Waa hunda referendamatti hin geessan. Fakkeenyaaf heera biyya, alaabaa biyya kanneen waan referendama barbaadu. Irratti walii galtee dhiifte referendama barbaada. Maajoritiin waan fedhetu murtiirra oola. Sanii gadi wanti jiru mariidhaan otuu godhame bareedaadha kan jedhu kuni marii biyyaalessaa uumuun suni I think ani prime ministerii initiative kana fudhachuu isaatiif
baay'een dinqisiifadha jechuudha. Ta dura mariin biyyaalessaa kun heeraa fi seera biyyattii kabajuudhaan kan gaggeeffamu malee heera yookiin konstituushinii biyyaa abrogeet godhee cabseeto aangoo olaanaa qaba jedhamee mirgi ittiin kennamne koomishina kana. Inni kun kan godhamuuf sirna tiksuudhaan sirni tikfamu kun immoo sirnaan wayyaa'uu danda'a malee sirna malee heera biyyattii wayyeessuun hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf akkaataa konstituushiniin yookaan heerri biyya kanaa itti wayyaa'u ofuma keessaa qaba heerichu. Heeruma sanitti karuma heeraa saniin malee heera cabsiteetoo kun hin taane jettee awaajiidhaan jijjiiruun hin danda'amu. Maaliif yoo kana hin taane hundinuu seenessa qeenxee kopha kophaa qabu suni gara sirna dhablummaatti deemee biyya kanaa sabaaf sablammoota baay'ee keessa jira waan ta'eef walitti buusee biyya kana gara jeequmsa hin barbaachifnetti geessuu waan danda'uuf filatamaa miti. Ameerikaattis seerri kan wayyaa'u yeroo 20 heerri kan wayyaa'u yeroo 24 25 ta'an fakkaata. Karuma seerri suni ayyamuun godhama malee waan konstituushinii suni hin ayyamneen heera sana jijjiiruun hin danda'amu. Na Itoophiyaa keessatti yaadni sadeen kuni kanan si kaase kan sirna amma jiru kana wayyeessaa deemnetti haaromsaan gara dimokiraasiitti tarkaanfanna malee yeroo hunda heera biyya kanaa diiguudhaan yookaan immoo awaajiidhaan bakka buusuudhaan akka feene ta'uu hin dandeenyu kan jedhu suni yaadama waloo namoonni bilchaatoon biyya kanaaf yaadan sabaaf sablammoota kanaaf yaadan qabanidha. That means sirni federalizimii amma jiru kuni fooyya'aa dimokiraatawaa rakkoolee jiru mariidhaan hiikaa deemna malee qabxuma tokko jedhameetoo muufiidhaan yookaan hinaaffaadhaan gara qawweetti deemuun kuni furmaata hin fidu kana booda. Kana booda kanan jedheef sababan qaba. Kana booda kanan jedheef biyya kana keessa mootummaa gara 12 yookaan 13tu jira. Konseptiin kun duraan hin turre. Sabaaf sablammoonni mirga isaanii dhaban kun amma of bulchaa jiran. Caasaa mootummaa qabu. Jurisdictional responsibility dirqama agartee itti baha. Olaantummaa heeraan of bulchuu, taaksii guuruu, qaama nageenyaa qabaachuu kun hundi hin jira jechuudha. Akkuma kun zamana wayyaaneen cabsitee duraan dhufte sana mootummaan akkasitti kan jirutti fakkaata nama gargari. Akkasii miti mootummoonni kun hundinuu qaama of danda'e waan qabaniif qawweedhaan ol ka'eetoo saba tokkorraa biyya kana qabadha kan jedhu sun karaan isaa cufaadha. Rakkoo guddaa fida. Isa kana hubachuu dhabuun immoo maayindiseetii aadaawii qabaachuu yookaan immoo finxaalayyii agartee saba isaanii kophaatti baasanii ofiif nugusatti ta'uu barbaadan biratti ilaalchi kuni consider hin taane. Objective reality lafa jiru waan qabatamaa lafa jirurra waan ofii hawwan sana subjectivity hawwu malee isa kana arguu hin dandeenye. Kanaafuu yeroo hunda sa'a 24tti aangootti dhufna maarree ka jedhu kuni waan danda'amu miti kan yaalaa jiran. Kanaaf amma fakkeenyaaf faannan sa'a 24tti as dhufneeti Oromoon fee Maadagaskaarii galchinaa jechaa turan. Is it really waan hojiirra oolu hawwaa jiru moo jarri kun jettee ani tapha ijoollee na fakkaata. Kanaaf raafamuun qabu uummanni biyya kanaa jedheetii yaada. Naa yaan akkasii sun Amaaraaf akkas goona yoo jedhame Amaaraaf liabilityidha malee bu'aa waan fiduu miti. Kan Amaara rakkisu rakkoo Amaaratti fida malee yookaan immoo kan Oromoo kophaatti baafnee nugusatti taana nu malee namni aangootti dhufuu danda'u hin jiru. Kanas immoo kan goonu sagaleen utuu hin taane qawweedha jedhanii warri yaadan Oromoodhaaf rakkoodha isaan. Naa kanaa innaan isa kana hubachuu dhabuun gara poolitikaa seenessa qeenxee birootti faayisi geessa malee seenessa walootti nama hin fidu. Maaliif beektaa saba hunda keessa generalized concept yookaan immoo jimlaadhaan nama kana farraju nama kana arrabsu saba jechuu kooti. Waan jedhu kun scientific miti.
saba hunda keessa rakkoo kan qabu hin jira. Badii ka hojjetus hin jira. Saba hunda keessa gaaromina biyya kanaas kan hawwu hin jira. Obboleeyyummaas kan hawwu ni jira. Isa siyaasaa Itoophiyaa qeenxee ta'e kana generalizationii kan jedhamu kana irra guddachuu yoo hin dandeenye politicianonni biyya kana rakkoo uumuu danda'u jedheetii yaada. Maaliif saayintifikii hin ta'u. Hattuun Oromoo keessas hin jira. Amaara keessas hin jira. Tigree keessas hin jira. Hunda keessa hin jira. Bifa sanii ilaaluu yoo hin dandeenye Oromoon balleessu. Kanaaf jara kanatu badii qaba jettee to conclusion irra geessee miira siyaasaa furmaata hin qabne hojiirra oolchaa yoo kan jedhamu ta'e biyyi kun seenessa waloo qabaachuudhaaf hin jiraatu waan ta'eef kun immoo loojikiis miti saayintifikiis waan hin taaneef sanarra guddachuu qabna. So mariin biyyaalessaa kun consider ka godhu eliitii biyya kanaa yookaan hayyoota biyya kanaa qofa marsiisuudhaan akka rakkoon siyaasaa hin furamne understand godhee jira Dr. Abiy. Majority involved goosisu jalarraa kaasee hawaasaa biyya kana hunda sadarkaa gulantaa adda addaa gitallee dabalatee amantiillee dabalatee koroniyaallee dabalatee dubartoota fi dhiira hundinuu akka qooda keessaa fudhatan gochuu suni biyya kana sagalee ummataatiin heerri kana booda irratti wal taanu sunillee bifa kanaan madduu danda'a malee akka namoonni gari ani keessan turre personally namni kiyyas kan keessa ture ana bakka bu'u ture akkan jedhamne gaappii sana cufuu irratti fuula deeffachuun marii biyyaalessaa kun bareeda. Kanaaf practically ani marii lama keessaa qooda fudhadhee jira kan Finfinnee fi kan Oromiyaa kana biras dabre sadarkaan wanti kun akka milkaa'u biiroo pirezidaantitti marii godhame keessaa ብዙ yeroo almost waggaa sadiif qooda keessaa fudhataa jira. Na maal jechuun kiyyaa yaadamni akka Oromootti Oromoodhaaf rakkisaa ture akkamitti furamuu danda'a kan jedhu marii biyyaalessaa kanaan hin ta'a. Yoo wal hubachuun dadhabe immoo gara referendamitti deemnee murtii ummata biyya kanaa kan walii galoo hin fudhanna kan jedhu sun dimokiraasiidhaaf qophii ta'uu Oromoo mirkaneessuun barbaachisaadha kan jedhu. Sagalee wajjabni biyya kanaa yoo murteesse Oromoo qofti diduu irratti an dimokiraatik isa godha jechuudha. Dimokiraasii gadaa qabna. Gadaan hundee dimokiraasii ta'utu jennu sagalee wajjabaa diduun barbaachisaa akka hin taane concept wise jechuun yaada rimeetti conceptii kana understand godhuu qabna kan jedhu irratti marii adda addaatu deemaa ture jechuudha. Kana keessaa aanaa 356 kan Oromoo karaa marii biyyaalessaatiin yookaan koomishinii biyyaalessaa kanaan namoonni irratti argamanii mari'atanii ajandaan Oromoo irraa dhiyaachuu qabu kana jedhanii waaltessanii akka ajandaatti marii koomishinii biyyaalessaa kennanii jiru. Finfinneen illee akkasuma. Finfinneen yaadni si gabaaba. Warri as keessa jiran seenaa Oromoo laalanis kan hin laalles yaada adda addaa qabaatanis marii biyyaalessaaf ajandaan dhiyaatee jira jechuudha. Ajandaa amma Finfinnee fa'i Finfinneen bakka birootii muramtee dub jettee as hin dhufne namoota alaa dhufan yookaan bakka birootii dhufanii wajjin asuma turte handhuura Oromiyaa warri jedhanii jiru. Warri lakkii nu wajjin as dhuftee jedhanillee morman dubbachuu danda'u. Garuu murteessaan marii biyyaalessaa guutuu fi konseptii uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabuu fi isaanillee naannoo isaanitti kunoo walqaayit keenya maarree wal lola namni kun achitti kan Oromootti yeroo dhufe immoo miti jedhanii too dura dhaabbachuun kuni furmaata waaraa fiduu danda'a jedhanii akka ofillee gaafatan godhu irratti kan deeffatee sana amma Finfinneen kana sani jechuu baadhullee konseptii kanaan yaadni dhiyaatee jira jechuudha. Isa kana immoo murtii kan itti kennu marii biyyaalessaa maayii irratti gumii taa'u sana jechuudha. Amma ganda Amaaratii fi
Tigraay keessaa bakka bu'aan piroosesni sun dhumne malee sila daariikti marii biyyaalessaa sana gumitti deemamee dhiishuun biyya kanaa kan amma ammaatti uummata kana wal lolchiisa. Nagaadhaan furuu irratti dura nagaadhaan furuu irratti wal ta'uutu bareeda. Otuu mariin hin jalqabamin lakkii karaa nagaatti waa hunda wal hubannoo irra geenye. Kan biroo yoo wal hubannoo irra hin geenye immoo murtii uummataatiif dhiyeessine. Dimookiraasii jechuun kana. Murtiin uummataa immoo murtii maayyii nu haa ta'u jedhanii akkasitti dhiyeessuun biyya kana karaa dimookiraasiitti, guddinaatti, fayyummaatti yaadama jiran hunda wal dandeessisuudhaan furuudha. Kan biroo istirii seeneffama biyya kana ilaalchise Oromoon seenaa biyya kana keessatti of arguu hin dandeenye. Warri biroo immoo seenaa biyya kana Oromoo keessatti arguu dhabuu irratti hojjechaa turan ammallee akkasitti kan deeman jiraachuun mala. Isa kana wal dandeessisuudhaan kan waloo fudhachuudhaaf sabaaf sablammiin biyya kana hundinuu Itoophiyaa keessatti akka of argu godhuun dimookiraasii waaraa, federaalizimii waaraa kan karaa nagaatii fi murtii uummataa irratti hundaa'e uumuu danda'uudha jedhanii warri amanu yaada isaa hin dhiyeeffata. Lakkii akkuma durii sanatti isin nu jalatti buluu qabdan wal qixxummaan kun nu miidhaa jedhanii warri yaadanis akkatti isaan miidhu. Akka birootti immoo warra biroos laaluu akkamitti akka danda'an gaaffii warra birootis keessummeessuu akkamitti akka danda'an dhiyeeffatu jechuudha. Irratti walii galamnaan yookaan wal hubannaan wal hubannoota san gara riferendamaatti geessuun barbaachisaadha. Mariin biyyaalessaa Oromoodhaaf hiikaa guddaa qaba. Yaadama isaati jedheetii yaada. Yaadama kana namni maddisiises yaada nama Oromoo waan ta'eef qora qalbiidhaan yaadama Oromoo kana of keessaa waan qabuuf mariin biyyaalessaa kun akka ta'u dhiibamee heeraan paarlamaadhaanis utubamee labsiidhaanis mirkanaa'ee mirgaa fi dirqamni koomishiinaroota kanaallee akka qaamatti immoo koomishinii kanaatillee lafa gahe. Maaliif uummatni Oromoo sagaleedhaan illee wayyaba Itoophiyaa keessatti. Wayyaba yeroo siin jedhu near to the majority jechuu kooti malee superficial concept qabaadhatii miti. Innaa dimookiraasiidhaaf Oromoon sodaachuu hin qabu. Sagalee isaa kennatee dimookiraasiidhaan biyyi kan bultu yoo ta'e aadaa isaatiilleedha, fedha isaatiilleedha. Dimookiraasii keessatti immoo sagalee wayyaba waan dhiyaatuuf Oromoon waan isa qawweetti isa geessu waan hin jirreef karaa nagaatiin furmaata biyya kanaa soqeetoo biyya kana majooritiin yeroo hoggana addaa kaayyatetti ofiisaatii hogganuudhaaf tabaroo itti qabaachuu isaa mirkaneeffachuu qaba. Maaliif yaadamni poolitikaa aangoo harkaa qabaachuu yeroo hunda isaaf murteessadha. Aangoo waan dhabeefi kana dura Oromoon kan rakkachaa ture. Bakka aangoo sana immoo qawweedhaan otoo hin taane karaa dimookiraasiitiin tikfachuu danda'uunsaa isaaf dantaa isaa kan maayyii yookaan immoo maal jedhani yaadama national security conceptii sana maaltu kiyya jedheetoo yaaduu qaba. Otuu wal mormuu, otuu hinaaffadhaan wal caqacaquu aangoon kun yoo isarraa harka isaatii kan baatu ta'e extensionii violensii bara 150 isarratti deebi'uu danda'a waan ta'eef yaadama kanarraa bahee karaa dimookiraasiitiin waa hunda furuun barbaachisaadha. Kana yeroon siin jedhu biyya kana keessatti gahee isaatti dhimma bahee humna biyya kanaa kan nageenya fiduu danda'u fi ditiranti ta'ee kan akka humna nageenya raayyaa ittisa biyyaa kanneen jabeessuu keessatti fuulleffachuu qaba. Nama miidhuuf otoo hin taane dimookiraasiidhaaf caasaa wabii ta'e yookaan immoo sirna wabii ta'e yookaan birookiraasii wabii ta'e uummachuu irratti fuula deeffachuu qaba malee faffaca'eetuma haasaa qofaan dhimma isaa kan waloo kana waan tuquu fi hin tuqne adda otoo hin baafatin yeroo gargarii beekta
Otun beekin miilallee of dha'uun ni jira qottoodhaan. Isa kanarraa guddachuu qaba jedheetii yaadaan. Mariin biyyaalessaa kunis konsensus irra gahuun ni danda'ama yookaan wal hubannoota irra gahuun ni danda'ama isarratti hojjechuudha Oromoo. Garuu mirga uummata Oromoo dabarsee kennee ta'u wal hubannoonni irra gahame kan jedhu ta'e furmaatan ta'u sunis Oromoo keessatti rakkoo waan fiduuf. Kanaafuu adii walitti himanii ta'u waan adii irratti wal ta'uu danda'uudha marii biyyaalessaa kana. Ani appeasement waan jedhanitti hin amanu jechuun waan seenaadhaan uummanni Oromoo itti rakkataa ture hunda harka kennitee nagaadhaa jecha kagootu yoo ta'e rakkisaa ta'a. Maaliif Oromoo keessatti rakkoo fiduu danda'a? Kanaaf yoo yaadama sana fudhachuu dura fa'i Oromoodhaan mari'atan waliin mari'atanillee bareedaadha. Isa kana gaa akka Itoophiyaatti Oromoo wajjinis sabaaf sablammoota hunda wajjinuu mariin akkami kan jedhuuf amma mariin biyyaalessaa lafa jalarraa maal jedhan grassroot irraa ol dhufe kuni saba hundaa'u bakka bu'a. Garuu murtii irratti warri dhaqe kun akka waan guddaa murteessee immoo waliin dhabne godhuudhaaf waan akka konstitushinii biyyaa waan akka alaabaa Itoophiyaa in Oromoo keessa alaabaan Oromiyaallee murtii sabaa guddaa waan barbaaduuf isa sana referendamitti dhiyeessuun barbaachisaadha.